namni ogummaa fi hubannaa isa waaqarraatiin guutamee jira kan jedhu qabadan immoo maaliif inni ogummaa fi hubannaa inni waaqarraa kan biraan jiraan iddoo biraan biyya biraa jechuu dandeessu eeyyee jira dubbii masagalee waaqayyoo keessaa wajjin ilaalla namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutamee jira hubannaa fi ogummaan inni waaqarraa kun maal hojjeta ogummaa fi hubannaan inni kan biyya biraa kan wanta biraa immoo maal hojjeta wajjin ilaalla galanni waaqayyoof haa ta'u kanaafuu namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutamee jira gaafii macaafa qulqulluudha yoo jirra jenne wajjin ilaalla dhugumanni dubbiin sagalee waaqayyoon nuun jedhu suni isa nu qabnu wajjirraan gaafa maachi godhee inni nu keessa jira inni akkatti guddatu waaqayyoon kadhanna yommuu karaa sanaan hirrina qabnatee waaqayyoo hubannaa fi ogummaa nuti irratti kan akka nuu kennuu fi wajjin kadhanna egaa namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraan guutamee kana qabu jira ogummaa hubannaa jechuun obboloota koo fakkeenya tokko godhee isinii fudhadhaa irsaasii yookiis immoo peennaa isa gurraacha pensil jedhu sana namni gaafa gabaatti bitatu maal dhugaa bitata waan ittiin qaratu bitata qartuu sana malee irsaasiin suni muka faayidaa qabu ogummaa fi hubannaa malee tajaajiluun keenya dubbiin keenya deemsi keenya hojiin keenya maalidhaa uma tokko bu'aa ogummaa fi hubannaan sun nu keessa yoo jiraate dubbii nu dubbannu mi'eessa hojii nuti hojjennu mi'eessa deemsa nu deemnu mi'eessa wanta nu goonu hundumaa mi'eessa akkuma waqii keessa yeroo buufatan nyaataniiti mi'eessituudha ogummaa fi hubannaan kanaafuu hubannaa fi ogummaa isa waaqarraa kan namni qabu jiraata jedhudha tokkoffaa irratti wal wajjin ilaalla otuu gara kana dhaqee dura Yaaqoobii ergaa isaa kana gosa Israa'eloota 12 yeroo barreesse kaayyoon ergaa isaatiiyyuu jajjabeessuudha gorsuudha saboonni Israa'el dubbii sagalee waaqayyoo akka isaan jabaatan sadara darbaniyyuu kiristaanummaa isa maqaa fi otoo hin ta'in kiristaanummaa hojii mul'isuu sana argisiisanii fi ergaa isaa kana bara dhaloota kiristoosiin booda natti fakkaata wantichi bara 60 keessa baastan bara sana keessa kan inni barreessee fi arallee bara 2022tti hojjeta saba sana kan inni jedhee sabni suni hojiidhaan kiristaanummaa isaanii agarsiisanii jajjabeessuuf gosa Israa'el 12 ergaa isaa kana caafe egaa namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutame tokko jedhaatii qabadhaa warroonni qabachuu barbaadan lakkoofsa 13 irra jiru kanan isinii qabadha tokko adeemsi isaa isa gaarii hojii isaa isa gaariitiin mul'isa lakkoofsa 13 irra suma jirudha namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutame adeemsa isaa isa gaarii maaliif mul'isa hojii isaa isa gaariitiin mul'isa kana jechuun maal jechuudha amma iddoo kan dhaabbadhee sin tajaajilee lallabee faarfadhee bakkee ba'ee immoo faallaa kanaan jiraadha yoo ta'e hin jiru jechuudha ogummaa fi hubannaa kana keessa jiru ogummaa fi hubannaan inni sun garuu tuna keessa jiraate ogummaa fi hubannaa sana qaba yoo ta'e ogummaa fi hubannaan bosonii akkuma hojii mootii jireenyi gosa akka qajeelu godha yookiis immoo akkuma jireenya mootii akka hin tajaajilu na godha jechuudha jireenya bakkee keessa jiraadhu iddoo kana dhufee immoo akka hin tajaajilu na godha yookiin immoo isaan tajaajilee gadi ba'ee bakkee illee ba'ee faallaa kana akka hin jiraanne deemsa akka hin banne akka hin waan hin taane hin dubbanne akka hin iddoo hin taane hin argamne akka hin waan ulfina waaqayyoof ulfina saba waaqayyoof waan hin taane hojjenne hin dubbanne na godha kanaaf hubannaa ogummaa isa waaqarraa qabdu hin jedhe ogummaa hubannaa inni waaqarraa maal godha hin jedhee ogummaa hubannaa inni waaqarraa maal godha hin jedhee adeemsa keenya isa gaarii hojii keenya isa gaariitiin mul'isa lakkoofsa 13 jedhaa dubbifadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u barsiisaa tokkotti biyya keenya yeroo nuti ijoollummaa keenya mataanii jiru yeroo niwuyeerii biyya keenyaa kana uffata maatii yisinnee fannimaa fi namitti diida keessa barsiisaan kun mucaasaatti uffiseetidha wayaa kana fideeti caammaa argataa jira warra caammaa qulqulleessan bira taa'ee mucaasaa kun uffata kana haaraa bitattee uffatteetti mucaanii godhaa isheetti gamaa gamanaan harka kana akka itti dhooteeti akka itti adeemti mucaan ennaan botee jedha Ricardo pada bapa beeku barsiisaa jedhamu jedhama boongee amma yoo kufte fanni kee kun si jalaa barumaa baasuu keessaa ta'e lagi yeroo baasuu barbaanne
akkasuma deemuu naa wayyaa otumanni ilaaluun caalu gaafa kurumaa ta'e dhoqqee ragaa inuma gangalate maaltu balleessu yaasaa gaarii sana adeemsa badee balleessa galanni waaqayyoo baatu otuusa abbaan isaa jedhe boortaa isaa keessaa baasee dhaqee gatantaree mayyuu hafuu danda'a yookiin yoo gam tokko uffanni gamni biraallee hafuu danda'a adeemsa badeetu uffannaa isaa gaarii sana uffata isaa bareedaa sana dhoqqeetti laaqee dhaqee ofirraa baasee mana taa'ee jechuudha. Kanaafuu buloota koo namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutame jireenya isaa, hojii isaa, adeemsa isaa hundumtuu wal fakkaata. Akka inni adeemsa hin banne, akka inni dubbii hin banne, akka inni hojii hin banne, akka inni waan hundumaa hin banne, akkuma sila isin jedhe kan qaree nama kana sirreessuudha ogummaa fi hubannaa isa waaqarraa kanadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaanii dhugaa irratti soba hin dubbatu namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutame. Dhugaa irratti soba hin dubbatu lakkoofsa 14 hanga 16 isinii dubbisan dubbi keessan dubbifadhaa. Garaa keessan keessatti hinaaffaadhaa ofittummaa yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa dhugaa irratti soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kuni dhaggeeffadhaa ogummaan sila gosa lama jira isin jedhe. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati tokko kan yaada fooniiti lama kana hafuura hamaati malee waan irraa sagalee bu'e miti lafa hinaaffaanii ofittummaan jiru hamma cabni waan hamaan hundinuu jira. Ameen. Ameen jedhamu. Lafa hinaaffaanii fi ofittummaan jiru maaltu jira jedhe waan hamaa hundatu jira dhugaa irratti soba hin dubbatinaa jedhe. Yeroo tokko waaqayyo ani yeroo kana dubbifate dhugaa baay'ee waaqayyo araara kadhachaa ture maal godhummaa indumti keenya yoo godhan beekna waan ta'eef abaluun beektu waan ta'eef akkama godhee bira darbee hin jedhu waan tokko sossobnee waan hin beektu waan ta'eef hin beeku waan ta'eef akkama godhee bira darbee hin jedhu isa hin mootamee ilaalatina jedhamee macaan qulqulluun akka ogummaatti ilaalatina. Isa akkas godhee bira dabare sanayyuu isa somnee jira miti akkas godhee bira dabare sana akkas akkasii sana akka ogummaatti ilaalatinaa jedhe. Inni kun ogummaa isa kan waaqarraa miti jedhe. Ogummaa isa kan kamii jedhe? Kan biyya lafaa, kan yaada hamaa fi kan yaada fooniiti jedhe. Ogummaan inni sossobanii wal bira darbuu sun. Ogummaan inni hinaaffaa qabu sun. Ogummaan inni ankwaa ta'uu suni isa kamidha? Amin. Sini galera. So ogummaa fi hubannaa nuti qabnu isa kan wajjin gaafadhaan maal fakkaata qabu ta'u akka ilaallu fida. An dhugaa iddoo kanatti baay'ee qalbii jedhame. Isuma dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko fuudhaniiti yeroo baay'ee yeroo namni silkinaa fi guree namoota jiruu naasa'u natti dheekam yeroo hundumaa gochuu hin dandeenye garuu. Yeroo namni amma beekinaa bilbilaa akkam nagaa keetii obbo Gadaan akkamii yaadde bulanii akkamii yeroo na gaafatu kun fayyaa ta'anii akkam beekanii mantummaa malee kan beeku waan moo gaafatu. Maal maaf kan isaan gaafatu itti ishee. Maal akka qaban kunuunfittummaadha. Dhugaadha. Kunuunfittummaadha. Maaliifi namni yeroo maatii kennu maatii gaafa maatii namaa gaafachuu qabdaadha namaa gala. Maal jechuun kan jedhamu kun tokko ilaala ogummaan fi hubannaan inni waaqarraa kun kana kanan godhe nu gargaara nu keessa jira yoo ta'e lakkiin natti godhaa jirtu kun sirrii bitaa akkas akkasitti hin deddeebiin jedhee nutti mee ogummaa fi hubannaa inni lafarraa isaan kana kan of keessaa qabudha inni cittaan dhugaadhaan soba dubbatu namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraatiin guutamee hin jedhe. Macam fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 kan jiru hundi keessan iyyuu beektu jalqabni ogummaa maalidha jedha waaqayyoon sodaachuudha. Namni hubannaa fi ogummaa isa waaqarraa kanaan guutame maalidha? Waaqayyoon sodaata. Waaqayyoof ulfina kenna. Waaqayyoof oofuu jedha. Waaqayyoof bula. Waaqayyoof sagada. Waaqayyoof gadi jedha. Namni sodaa waaqayyoo qabu moo buloota ogummaa fi hubannaa waaqarraa qaba. Yeroo dhalatan jedhamu kana namni sodaa waaqayyoo qabne jira jechuu dandeenya. Miti beekni waaqayyoo ni sodaataa wal jedhe kun gaafii magaafatamuu hin qabne jechuu dandeessa. Maaliif akka sodaatu beekamaadha waan ta'eef.
Garuu akkas miti waa tokko isin himuu barbaada. Waaqayyoon hin sodaattu yoo isin jedhu ofii kos yeroo ofiin jedhu maaliin mul'achuu qaba? Hojiidhaan mul'achuu qaba. Amma fakkeenyaaf ani beekumaan hin jaalladha yoo ta'e waan beekumaan hin jaalladhe hojjedha yoo ta'e beekumaan hin jaalladha? Hin jaalladha. Miti nama jaallatte tokko waan inni qabu hundumaa jaallachuudha. Nama jaallatte tokko waan inni jibbu hundumaa jibbu. Namni ati jaallatte suni waan jaallatu qaba waan jibbu qaba. Miti waaqayyo inni nuti hin jaallanna hin sodaanna hin kabajjanna jennu waan karaa waliin hin barbaanne waa baay'eetu jira. Garuu wanu godhaa wanu. Amma beekini waaqayyoon hin jaallatta wani eenyaan jedhe hin kufne iddoo kanatti. Wanti waaqayyo akkamitti raawwannee gochuun barbaanne waa baay'eetu jira. Garuu nuti godhaa walla kun osuma kana dhagaa ture dhugaatti soban dubbatinaa nu jedhe waa baay'ee jennee wal bira darbaa walla nuti. Waaqayyo mun jaallata. Ogummaan inni kun immoo kan sawaaqarraa tuutee kan salafarraati jedhe kan saafuramaati jedhe kan sayyaada fooniiti jedhe kan yaada mataa keenyaa godhaa jirra malee saka waaqarraa miti jechuudha. Kanaafuu namni ogummaa fi hubannaa sawaaqarraa jiru guutame maalidhaa? Waaqayyoon sodaata, waaqayyoon kabaja, waaqayyoof ulfina kenna, waaqayyoof gadi jedha. Sila isaan iddoo kanatti waan baay'ee dubbataa turan godhu tokko. Baay'ee eeggannaa gochuu qabna waaqayyoof. Yaadatta yoo ta'e bara tokko bara isaallee yaada tokko lubbisee dhufee tajaajileeti faarfataan tokko iddoo kan dhaabbatee naan jedhee amma waan sana tokko keessa jira. Ani wanta yeroo hundumaa sodaadhu jedhe fuula saba waaqayyoo fi waaqayyoo iddoo kana jira fuula waaqayyoo kana dura dhaabbatee tajaajiluma sodaadhaa. Argitanii? Namni kun maaliin arge? Ija amantiitiin arge. Waaqayyo dhuguma iddoo kana jira yoo ta'e iddoo kanaaf sodaa gochuu qaba. Kan kana arguu dandeenyu garuu amantiidhaan. Toomaas maal godhe beektu? Gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa gaafa dhaqee ergamoota gidduutti argame si amanuu si namanuu jedhe. Ati isa miti jedhe. Okkee Toomaas maal godhu jedhe. Ati sanatti hin fakkaatu yeroo jalqabaa duukaa ture ni jedhe. Inni maal godhu gaachii itti gashi quba keessa madaa'ee waan waraane sanatti itti qabu. Gaafa itti gashi maal godhe? Ati dhaqaa isa jedhe. Maal jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos yaa Toomaas ati waan argitee amanu. Warri utuu isa kana hin argin akkama nama nan garuu argamu de. Ameen. Ilaa ijaan argeetu amane Toomaas. Nuti garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos qaamaan nu gidduutti hin jiru hafuuraan agarra. Nuti amantiidhaan lammii biyya waaqarraa tokko mirga waaqayyoo jirra amantiidhaan fooniin garuu lafarra jirra. Yoo dhuguma amantiidhaan ilaallatee Yesuus Kiristoos iddoo kana jira. Ameen. Yesuus Kiristoos tokko taa'umsa kanarra jira. Waaqayyo ulfina isaatiin nu gidduu jira. Anatu jedhe itti dubbisa galee waaqayyooti jedhe maal jedhe? Bakka isin lama sadii taatanii waa'ee gooti walitti qabamtanitti anachittis gidduutti argama jedhe. Mootummaan waaqayyoo walgahii obbolootaa gidduu jira. Dhuguma yoon sodaanna yoo ta'e akkuma asin obboleessi koo jedhee waaqayyo nu gidduu jira. Waaqayyo naa sodaanna. Egaa ogeessonni hubannaa ogummaa waaqarraatiin guutamanii isa kana godhu maal godhu waaqayyo uumaa isaaniitiif iddoo kennu. Wayyoo ani nan bade iji koo waaqayyoon gooftaa macaa waan argee fayyadu. Isaayyaas maaliif akka isa dhibeentu waanuma yaada tokko arge utuu iji keenya badamee waaqayyoon argine hin dandeenyu iyyuu maleessa dhugaa. Amantiidhaan gabaa ilaalla. Inni Isaayyaas dhiyeessite fudhatu naasunitti mul'ate maal fakkaanna? Isaayyaas jalqaba maal godhe qofa ulfina sana yeroo arge ofiisaa arge. Erga ofiisaa arge eenyuun arge? Obboloota wajjin jiraatu, ollaa wajjin jiraatu, biyya wajjin jiraatu arge. Hundumti namaa yommuu maal godhe madaala isa ulfina isa guddaa arge gaafa laalu zeeroodha. Namni badee iji koo waaqayyoon gooftaa macaa waan argeef ana namni arrabni isaa xuraa'e namoota arrabni isaanii xuraa'an gidduus kana hin jiraatu. Wayyoo waaqayyoon waa gargaara. Ameen. Waaqayyoon sodaata namni hubannaaf ogummaa isa waaqarraa guutame. Garuma Yaaqoobiittan sin deebisa lakkoofsa 13. Inni cittaadhu sanyii ija qajeelummaa facaasa naga qabeessadha. Namni
lakkoofsa 17 deebisa. Naga qabeessa obboleessi keenya waa'ee nagaa Waaqayyoon nuuf faarfataa ture. Akkas jedhamee isiniifan dubbisa. Lakkoofsa 17 ogummaan Waaqa irraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Ilaala ogummaa isa Waaqa irraa isiniin jedhetu wanta inni ta'e ogummaan Waaqa irraa. Ogummaan Waaqa irraa garuu tokko hundumaa dura qullaa'aadha. Lama naga qabeessadha. Sadii garraamiidha. Afur of kennaadha. Shan ho'aadha. Ja'a ija gaariidhaanis guutuudha. Torba garaa hir'uun of arguu dhabuunis isa keessa hin jiru. Ameen. Ameen. Ogummaaniif hubannaa inni Waaqa irraa wanta kana hundumaa qaba obboloota. Seera maqaa fakkeenya boqonnaa tokko hanga boqonnaa sadii afuriitu dubbifadhaa. Maalummaa ogummaa hubannaa sirriitti Salomoon barreessee lafa kaa'ee jira. Ogummaaniif hubannaan uumama hundumaa dura akka ture. Ogummaaniif hubannaan dachee kunatu uumamin anaafis natu uumamin. Ogummaaniif hubannaan jalqaba waan hundumaa turan. Isaan waliin taanee jira ogummaan waliin taaneetu samii kana diriirsine. Waaqayyo wajjin waliin taaneetu lafa kana nama kana hundumaa uumne jedha. Ogummaa hubannaan gatii guddaa warqeetiin meetiitiin hin madaalaman. Hubannaa ogummaa isa kan foonii kan biyya lafaa biyya seetanaa jedhaan jiran. Ogummaa hubannaa inni Waaqarraa. Nagaa qabeessadha. Waaqayyo isaa ibsu sila waa'ee nagaa nuuf faarfataa ture. Nagaa qabeessa. Garraamiidha. Ho'aadha. Of arguu dhabuun isa bira hin jiru. Gad of qabaadha. Ilaalaa gaaboloota koo mee ogummaa hubannaa sana qabna yoo jenne ta'e isa kana wajjin walitti qabnaa ilaallu. Ogummaan hubannaan inni Waaqarraa wantoota kana torbanuuf keessaa qaba. Kana duwwaayyuu miti. Fakkeenya boqonnaa sadii afur dhaqaa dubbifadhaa maaloo asaayimeentii isinii kennan. Yeroo keenya deemaa jira. Baay'ee gadi fageessee hubate. Gatiin qabde waanuma qabdan hundumaayyuu gurguradhaati isaan bitadhaa jedha. Wanta nuti qabnu hin madaalaman jedha hubannaaf ogummaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni hubannaaf ogummaa isa Waaqarraa guutame dubbii isaa nama madeessu. Namni hubannaaf ogummaa isa Waaqarraatiin guutame jireenya badaa jireenya hin taane jiraatu. Bakka hin taane ittiin argamu. Maaltu isa godha maal takkanni kana goone godha hin qunxuudha. Akkuma peensilii ishee yeroo itti binnee qarannu sanaan yeroo itti waan hin taane dubbachuu jettu. Bitiire ogummaa hubannaa sanadha. Akkas nama godha. Sa'aatiin kun akka gaalaa duraa deemee yoo ta'e dhiifama naa godhaati. Isin kan fituu geera. Inni jittaanu sanyii ija qajeelummaa facaasa. Lakkoofsuma 18 irra kan jiru dubbifadhaa. Ergaa Yaaqoob 3:8. Sanyii ija qajeelummaa facaasa. Namni hubannaa ogummaa isa Waaqarraatiin guutame wanta inni facaasaa oolu, wanta inni darbataa oolu, wanta inni gadhiisaa oolu, wanta inni godhaa oolu hundi isaa ija qajeelummaa kan qabu, kan nagaa fidu, kan saba walitti qabu, kan biyya walitti qabu, kan nama walitti qabu, haadhaa fi abbaa, maatii, firaa, lammii, ollaa, ijoollee, biyya, dhaloota kan walitti qabu. Sanyii ija qajeelummaa facaasaa oolu. Namni hubannaa ogummaa isa Waaqarraatiin guutame. Dubbii sagalee Waaqayyootti jedhamu yoo ta'u. Ana saaliin isaa isin dhiiseera. Hubannaa ogummaan keenya kan wajjin maal fakkaatan haa ilaallu. Maal facaasaa oolanii. Sanyii ija qajeelummaa kanadhaa. Sanyii ija qajeelummaa isa macaafa qulqulluun jedhu kana facaasaa oollaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isinumaa fakkiisa irrattu. Kanaaf namni hubannaa ogummaa isa Waaqarraatiin guutame egaa wanti inni godhu isa kanadha. Sanyii ija qajeelummaa na facaasa. Dhaloota keessa kan dhibe namoota waan gaarii facaasantu dhibe. Dhaloota keessa kan dhibe namoota waan gaarii dubbatan hojjetantu dhibe. Mootota gidduu kan dhibe geggeessitoota gidduu kan dhibe kana. Maaltu dhibe hubannaa ogummaa isa Waaqarraa. Isa kan lafarraa miti. Isatti beekumsa argattu miti. Isatti namarraa waa dhageessee qabdu of keessaa qabdu sana miti. Isa Waaqarraa. Otuu inni Waaqarraa jiraate dhaloota madeessu. Otuu inni Waaqarraa jiraate biyya madeessu. Nagaan sabaa, nagaa biyyaa, nagaa dhaloota hin sarbu. Inni waan hin jirreef garuu yeroo hundumaa gaaffii ta'ee booda wallaa. Waaqayyo nu gargaaru. Tokkoon keenya
hubannaa fi ogummaa isa waaqarraa kana qabnaa haa ilaallu obboloota koo maal facaasaa oolla maal darbataa oolla maal gochaa oolla nagaa qabaa manni keenya nagaa qabaa jireenyi keenya nagaa qabaa gaa'elli keenya nagaa qabaa dhaloonni nuti keessa jiru nagaa qabaa waldaan keenya waa'ee nagaa labsaa oolla ogummaan fi hubannaan waaqarroo nagaa qabeessadha jedha ogummaa hubannaa sagamalee kan nuti qabnu sinitti meera gosa lamatti jira hubannaa fi ogummaan wanti si beekshorii ta'uu qabdan ogummaa hubannaa isa waaqarraa fi ogummaa hubannaa yaada foonii biyya lafaaf isa kana furahamaa isa kamtu nu keessa jira isa dhumaa kan nuti wajjirraan ilaallu firdii qajeelaa akka kenninu nu godha wanta hamaa irraas immoo hamaaf gaarii gargar baafannee akka nuti jiraannu nu godha ogummaan hubannaan waaqarraa macaafa moototaa saduraa boqonnaa sadii lakkoofsa 8 hanga 12 kan jiruun isinii dubbisee waaqayyoon wajjin kadhannee sagantaa keenya xumurra kasedha ani garbichi kee saba kee warra ati fo'atte dhuunfaa kee godhatte saba baay'ee guddaa isa baay'ina isaa irraa kan kee lakkaa'amuu hin dandeenye gidduun jira kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaaf hamaa fi gaarii gargar baasee akkam beeku yaada hubataa ana garbicha keetiif kenni kanaa achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'aree Salomoon fakkas jedhe lakkoofsa 12 kan nuti dubbisa kunoo ani waan met mofeesi dubbisa 12 Salomoon mootichi kana kadhachuu isaa waaqayyo hin gammachiise waaqayyo kana irratti Salomoon mootichaan ati ofii keetii bara dheeraa jiraachuu tokko sooromuu 2 diinota kee fixuu utuu hin ta'in saba qajeeltootti bulchuuf firdii qajeelaa kennuuf ogummaa waliin ana kadhatte galanni waaqayyoof haa ta'u hayyoon inni ogummaa hubannaa isa waaqarraa argachuu barbaadeef Salomoon argitanii ana yeroo baay'ee bula tokko tun deebiin dogoggora fa'aa kadhanne waaqayyo akkuma dubartittii ishee ijoollee lama kan biyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos ijoollee lama qabaamee yaa Yesuus isa tokko mirga kee isa tokko immoo bita kee naa kaa'e jedhanii gadi simaa kadhatanii beekanii sakana namni kan gochuu danda'u abbaa goota waaqarraatti gochuu danda'a sakana maal jechuudha beekan inni tokko mirga waaqayyoos inni tokko bita waaqayyoo kan taa'u hojii isaanii galanni waaqayyoo haa ta'u kanaaf lakkeessa kana gochuun ana miti kan danda'u waan ta'eef abbaa godha kan gochuu danda'u waan kadhatanii beektan siin jedhee beekumaa balleessii beekumaa cabsii beekumaa dhaccees jedhee kadhataa waaqayyoon antaaraa isuma dhuguma sa'aatii 3-4 kadhataa oollaas kadhanni keenyas kadhata madaala kaasu miti yoo ta'e godhu tokko ofuma yeroo keenya waan gaariitti yaadne waaqayyoon haa kadhatu lakkoofsa 12 kan jiru isin dubbisa kunoo ani waan taate kadhatte siif nan godha ani ogummaa fi hubannaa namni kanaan dura argatee hin beekne yookiis si'achi argachuu hin dandeenye siif nan kenna galanni waaqayyoof haa ta'u akka inni hubannaa ogummaa isa waaqarraa kana argatuuf kan Salomooniin godhee firdii qajeelaa kennuudhaaf hamaaf gaarii gargar baasee hubachuu saba hundumaa qajeeltootti bulchuudhaaf tokko godhee isaan geggeessuudhaaf waan waaqayyoon kadhatee waaqayyoos kadhata garaa isaatti dhaga'e egaa obboloota ogummaan fi hubannaa inni waaqarraa firdii qajeelaa kan kennuuf godha hamaatiif gaarii isa kamtu hamaadha isa kamtu gaariidha jennee akka nu adda baafannu nu godha akkuma jalqabaatti isin hime deemsa qajeelaa kan nu deemtu ila daandii irra deemaa jirtu kana dura gowwaatu jira daandii irra deemaa jirtu kana dura kan si nyaatu jira kanarra deemee kanarraa godhi kanatti godhi kanarraa godhi kanatti godhi jedhee hamaaf gaarii gargar baasnee akka nu jiraannu nu godha eenyu galanni waaqayyoof haa ta'u mee saatii ijoollee deebiira waan ta'eef daqiiqaa muraasa wali wajjirraanii waaqayyootiin gabaabsinee kadhannee yaadikoo boqonnaa tokko lakkoofsa 5 hanga 6 kan jiru sanan isin dubbisee wali wajjin waaqayyoon gabaabsinee kadhanna sammuu keessatti naa qabataa jira bulu waan kana qabataa jiru kan ogummaan fi hubannaan dhuguma baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaa
jireenyuma keenya qulqulleessuuf iyyuu manuma keenya qulqulleessuuf iyyuu ofiima keenya of eeggachuuf iyyuu ogummaa hubannaan baay'ee murteessaadha. Mee boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti dubbisee Waaqayyoon kadhanna. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaa bakka buutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni isin kennaaf. Ameen. Akkuma jalqaba jedhe isiniif Waaqayyo roobota qulqulluu dhiiseera tokko keenya keessa Waaqayyo isin beeka. Mee Waaqayyo akkuma dubbiin sagalee Waaqayyo jedhu isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaa bakka buutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu inni isin kennaaf. Garuu jedha lakkoofsa jaalatti utuu himmamee amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhagaa galaanaa isa qilleensaan asii achirra oofamee daddarbatamuuti. Namni akkasii gooftaa biraa waan argata jedhee eeggatii ni jedha. Mee Waaqayyo mataa keenya gadi qabannee in kadhannaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Obboloota koo mee of ilaalaa.